hayyee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa baadiyyaa deemuuf murteeffamu eenyuutti dhufe fudhate? Halimatu Saadiyaa jenna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa yoom irraa akhiran? Qubaan laala qubaan deebisa. Baatii lama sirriidha? Baatii lama isaa sheekha baatii meeqa? Allahu akbar. warri baatii jaha dhabdan Khaalidoon maasha Allah. Ati rasuul dhugaan jaalatta moo? Ati nama keenya? hayyee haati isaa eenyu? Subhaanallah. haati isaa? Allahu akbar. hayyee haati isaa waggaa meeqaatti irraa akhiramti? Waggaa meeqa? Haaldoo sirriidha? Waggaa meeqa? hayyee tokkumaa jechuudha amata jaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adeerri isaa Abu Talib Abdul Muttalib isaa waggaa meeqatti irraa akhiran? 8 fi irra deebime ama 8 fi baatii 2 fi guyyaa 10 bizabt. أو جري شمرني سنجالي أو الله أكبر. توليكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قافا لي ما وجين بكرارو فني ديبان غند مال جاب غند هريمان رادفتي baadiyaan sun baadii ganda maalii jamti? Ganda Sawdaa. Fooyyee isaame? Ganda Bani Saad. Argatee? Ganda Bani Saadaa. Awoo Khaalidoon kun dhugumaa rasuula jallataa awoo. Awoo manaa bara rabbi si agarsiisu. Manaa bara rabbi si agarsiisu. Zaayaan illee guyyaa qaama rabbi si agarsiisu. Gizee gartee nuu himtaa dhuftee. Darbaan dhufu. Ganda sani deebi'anii jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyuutu garaa dhoosee maaliin dhiqe? Bishaan Zamzam. Maal keessa dhiqe? Saanii daaba. Allahu akbar.